Erga jireenyi lafarraa abjuu ta'e naaf hin taane jechuun maal gochiisi mormu qilleensa marrachuuf harka bal'isuudha waan dhufa akka jiru shakkaniiru ormu utuu karoorfatu ilmi namaa jiga abdii sabaaf maatii takka malee kufaa seenaa gaariin nasiima du'aa daraakee yaa tokko anis gara kee nan dhufa utuu karoorfatu ilmi namaa jiga abdii sabaaf maatii takka malee kufaa faara tolaan nasiima du'aa daraakee yaa tokko anis gara kee nan dhufa Gadeet yeroo deemu lafti baduu bakka caaba bawwaa waan fooyya'u tokko erga dhabdee maraarfatee maatas ta'uu hawwaa nu gooyyomsu beektonni soobanii nuun dubbatu bor waan haaraa goona dulluma du'aan ga'u jaan argaa waadaa topheetu namaatu manaa Yomsu beektonni soobanii nuun dubbatu bor waan haaraa goona dulluma du'aan ga'u jaan argaa waadaa tophee kana maaltu manaa seenaaf jiraanna dhugaaf jiraanna dirqama qabna seenaaf jiraanna dhugaaf jiraanna dirqama qabna seenaaf jiraanna dhugaaf jiraanna guyyaa maal beekna dhugaaf jiraanna guyyaa maal beekna seenaaf jiraanna Tole, nageenyi faraarri waaqayyoo lafa jirta jechuun hunduma keessaniif waa baay'atu akkam jirtan akkam bultan waa keenya gaarii goonee galateeffannaa isa carraa ganama kanaa fuula isaatti argamuun laate guddaa isa guddaa galateeffanneetiin jenne sagantaa bifa wal fakkaatuun kaleessa galii gochuun irra ture haala adda addaa irratti hundaa'ee haalli mijannee itti fufuu hin dandeenye ganama kana garuu bifa addaatiin waaqayyoon gargaaree fuula isaatti argamuudhaaf carraa arganneerra. Nagaan bullee nagaan oollee haala hundumaa keessattuu waaqayyo nu gargaaree yeroon kun sa'aatii sagandeen kun jireenya keenya irratti isa nu dabalameef kanaaf guddaa waaqayyoon galateeffanna galanni waaqa keenyaaf haa ta'u jecha amma ammoo gara ergaa keenyaatti darbineetiin jenna ergaan keenya warri tamsaasa kallattii hordofaa jirtan akkuma arguudhaaf yaaltani akkasumas warri ammallee onlaayinii hordofaa jirtan akkuma argaa jirtani mata dureen keenya kan guyyaa har'aa kan mata dureetti kan inni jedheetiin jedhu by the way kun ebaluun namoota garee wayii oduu hin taane generally ufaalaan lufu hundi kennee jechuudha. Isaan kun akka burqituu bishaan hin qabneef akka hurrii bubbeen oofuutisii jedha. Eenyu faadha yookaan immoo hundi kenneeyyuu ilaalcha yookaan manaatsirii macaafa qulqulluutiin keessaanuu lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoobsa naannoo 19 qabnee 17 jiruun laallee achiin booddee isa 17 irra jiru kana roga xiyyeeffannaa irratti gooneetiin jenna jechuudha. Baay'ee namatti tola. Amma kallattiidhaan gara ergaa keenyatti darbuu keenya dura kadhaadhaan fuuldura waaqayyootti dhiyaanneetiin jenna. Hundumti keenyayyuu fuuldura waaqayyootti yeroo
nu tole warri nu tole jilbeeffannee warra kun si tole fuuldura Waaqayyootti yeroo dhiyaannu kadhaadhaan sagantaa keenya ammaa jalqabnee hin jennaan kana. Si galateeffannaa ololisi qabnaa waaqa abboota keenyaa jaalala addaa nu jaallatte jiraachuu keenya mirkaneessite nu fayyiftee nu fayyisuu qofa miti immoo ganaa harka kee irratti yeroo hundumayyuu isin baadhadhaa yaadannoon keessan na fuuldura jiraa jette nuuf of eeggannaa gochuudhaaf waadaa nu galte namni isin tuqqe namaa gartuu jakiyyaatu biyya. Akkasitti nu warra humna waraana samiitiin eeggamu taanee nagaan keenya kallattii hundaan kalafaatiin kan hafuuraatiin eeggamee addaan baane. Waan goote hundumaa irratti olaantummaa situ fudhata beekamtii sii ilaanna waaqa keenya galanni si haa ga'u. Ammallee guutummaan jireenya keenyaa siin akka dhuunfatamu akka to'atamu barbaanna. Dhugaa dubbii keetii dhageeffannee siin gaggeeffamuu barbaanna. Adaraa orma akka hin dhageenye ergaa qabnaa. Ergaa qabnu kana galmaan ga'uudhaaf isa fannifame ilma kee fannoo irratti ilaalaa. Kutannoo lafa kana irratti ilmi kee agarsiise nullee agarsiisaa akka deemnuuf ati nu gargaari. Adaraa mil'uun keenya jireenya keenya giddu galeessa akka hin godhan haala naannoo keenyaa giddu galeessa akka hin godhan ilma kee qofa giddu galeessa godhachuudhaan dhiibbaa jireenya keenya ka hafuuraallee ka qaamaallee nurraan ga'u hundumaa ilaalaa. Garuu ammoo kana keessatti isa rakkina obsaan ittiin mormuu cubbamootaa danda'e akkuma biroota 11:12 irratti dubbatu isa yaada keenya keessatti qabannee gara fuulduraatti jabina keenyaan itti fufna. Sirriitti hirkannaan si wajjin jira yaadaa dubbii ati jette yaadaan qabataa gara fuulduraatti hirkaanfannaa nu gargaari. Fedhakee raawwadhu ammallee nu barsiisi maqaa tokkicha ilma keessatti biyya lafaa jalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen. Tole ergaan keenya ganama kanaa hundumti keenya yoo akka of madaalluu fi maal irra akka jirru akka of beennu kan godhudha jechuudha. Maal irra akka jirru akka of beennu kan nu godhudha. Mee gara macaafa qulqulluutti deebinee amma iddoo barbaadu biraan ba'uu fi yaaduma isaa wajjin ilaalaa deemna. Achiin booddee macaafa cross reference isaa ilaalaa moor irra akka xiyyeeffannu gara mata duree biraan barbaadu biraan yoo baanedha jechuudha. Tole mee gara macaafa qulqulluutti deebinee lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa waan tokko ilaalla. Akkana jedha lakkoofsa 9 irraa. Egaa gooftichi namoota waaqayyoof bulanii orma keessaa baasuu warra jalloota immoo amma guyyaa firdiitti adabaaf kaa'u beekaa jira. Amma garee lama jira jechuudha. Warra waaqayyoof bulan adeemsa ofii isa duukaa warra godhatan orma keessaa baasuu danda'a jira. Rakkinni yoo isaan irra ga'e maal gochuu danda'a? Keessaa baasuu danda'a. Warra jalloota garuu amma guyyaa firdiitti adabaaf kaa'u beekaa jira. Jawwee kaa'u kana ergamoota waaqa irraa jalqabee namoota guyyaa guyyaatti akka hojjetan jalqabee warra isatti illee dalgalan walumaa qabee kanneen hundumayyuu guyyaa kamiif ka'eera jechuudha. Guyyaa firdiitiif ka'eera jechuudha. Kanaaf irraa namoonni adaba hojjetan namoonni waaqayyo warra irratti hamaa dubbatan dhuma adaba waan argatan nutti fakkaata namoota baay'ee. Kanaaf waaqayyo waan cal'ise nutti fakkaata. Garuu guyyaa eegaarutu jira. Amma guyyaa sadiitti carraa qabu. Yoo qalbii jijjiirratan waaqayyo isaanitti deebi'uuf garaa laafes akka ta'e beekamaadha. Yoo hin taane garuu guyyaan firdii kan isaaniiti jechuudha. Eenyu wajjin seexana isa itti murtaa'ee ergamoota isaa wajjin taa'ee wajjiniin. Warra kaawwan garuu warra isaaf bulan kuma macaafa Roomee boqonnaa 8 naannoo 28 irratti dubbatu warroota waaqayyoon jaallataniif akka akeeka isaatti warra waamanii fi wanti hundinuu isaaniif gaarummaaf akka ta'u beekna jedha. Sababni isaa waaqayyo gaarummaatti isaanii jijjiira waan ta'eef. Kanaaf maal jedhaa? Orma keessaa isaan baasuu beeka jedha. 10 irratti caalaadhumatti immoo warra kajeellaa foonii isa nama xureessu duukaa bu'an. By the way, kajeellaa foonii isa nama xureessu duukaa bu'an warri jedhamu warra addunyaa qofa miti. Isa wajjin deemna warra jedhanillee garee adda waan baasuuf yaadannaa qabadha. Warra gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabu tuffatan adabaaf kaa'aa jira. Gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabu jechuun maal jechuudha? Dubbii inni jedhee warra hin bulle jechuudha. Gooftummaa akka inni isaan irra qabu warra hin beekne jechuun maal jechuudha? Yoo inni dhuga jedhe dhugaa warra hin jenne. Ifa wanta inni jedhe ifa warra hin jenne jechuudha. Warra gooftummaa isatu nurra qaba. Gooftaan sirriitti ibalu gooftaan irra gooftaa jette qajeelfama isaatiin bulta. Sirna isaatiin geggeeffamteetiin jette. Kanaaf warra gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabu tuffatan adabaaf kaa'aa jira. Fakkeenyaaf barnoota gooftaa Yesuus Kiristoos warra morman waan inni dhugaa jedhe warra dhugaa jechuu didan. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti yeroo baay'ee komanilii yeroo baay'ee dubbadhu dubbiin keessa kiyya dhufu
Fakkeenyaaf waanuma salphaa waaqayyo kun ilma kiyya inni an jaaladhu jedhe. Namoonni ammoo maal jedhanii dhugama ilmaa miti waan biraatiif jedhe jedhan maqaa biraa kennee jira. Bakka warri kunniin maali gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabu warra tuffatanii jechuudha. Waan inni jedhe warra tuffatan. Irra fakkeenyaaf hin ejjin, hin hatin, hin sobin dubbiin macaafa qulqulluu jedhe. Warri hatan, warri soban, warra gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabu tuffatanii jechuudha. Yoo waaqayyo gooftummaan irraa qaba ka jettu ta'e waan inni jedhe hundumaa dubbii inni jedheen qajeelfamtee bultaa jechuudha. Isaan warra addaggee warra of gammachiisanidhas. Dubbiin tullee dubbii baay'ee murteessaadha. Warra maal godhan? Warra of gammachiisan. Of gammachiisan dubbiin jettu dubbii anummaa giddu galeessa godhatteedha jechuudha. Warra ofii isaanii gammachiisan. Macaafni qulqulluun nuti kan jiraannu ofii kennaafi miti. Eenyuufi kabaja waaqayyootiif faayidaa lamaan namaatiif. Ana ka jedhu dubbiin madda kufaatiiti jechuudha. Kanaaf warra gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabu tuffatu, warra of gammachiisan, warra akka ergamoota waaqa keessaatti ulfina qaban in arrabsu malee hin safeeffatanii jedhu. Argitanii? Warruma dhugaa dubbii waaqayyo isa waaqa irraa dhufe lallabanillee akka ergamoota waaqayyo dubbii akka ergamoota jedhu kana naa qabadha. Sababni isaa ergamoota namatu jira, ergamoonni qulqulluun jiru, ergamoonni xuraa'oon jiru jechuudha. Namoonni ergamoota qulqulloota bakka bu'anii ergamoota qulqulloota wajjin hojjetan ergamoota qulqulloota kan jedhaman jiru. Dubbii dhugaa waaqa irraa dhufe kan dabarsan. Namoonni ammoo ergaa xuraa'aa kan seexana wajjin walii galanii dabarsan jiru. Gareen kunniin lamaan jira jechuudha. Isaan kunniin warri of gammachiisuudhaaf deeman, warri gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabu tuffatan, warri foon kajeellaa foonitti of gadhiisan kunniin warra akka ergamoota waaqa keessaatti ulfina qaban hin arrabsu. Malee maal hin godhan jedhaa? Hin safeeffatan. Ilaala, ergamoonni waaqayyo warri barsiisota sobduu kana caalaa aangoo fi humna qabanillee warra akka ergamoota kanaa arrabsanii akka isaaniitti faraduuf gooftaa duratti isaan irratti maal hin godhe jedhe hin dubbatan. Ilaala qofa. Ergamoonni waaqayyo iyyuu maal hin arrabsan? Namoota barsiisota sobaa akka barsiisota sobaa kana nama arrabsan. Ilaala qofa. Barsiisota sobaati jedhaa. Warri amma gubbaa irraa gammaa ilaalaa kunniin warri of gammachiisuudhaaf deeman, warri fedha ofii duukaa bu'an, warri addaggeen, warri gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabutti hin bulle kunniin barsiisota sobaati jechuudha. Kanaaf ergamoonni waaqayyo akka warra barsiisota sobaa kana garaan jabaatan, warri aboo qabaniyyuu jechuudha. Kanaaf barsiisota sobaa kana yaadannaa qabadhaa. Maal jedhaara? Ergamoonni waaqayyo warri barsiisota sobaa kana caalaa aangoo fi humna qabanillee. Kanaaf barsiisonni sobaa kunniin warra amma gubbaa irraa mala isaanii ibsarra kunniin barsiisota sobaati jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Barumsa dhugaa kan kiristoosiitiin warra faallessanii jechuudha. Warra faallessanii jechuudha. Warra faallaa kanaa deeman. Isaan kanatu addaggee, isaan kanatu gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabu safeeffachuu dhiisanii nama arrabsuutti afaan isaanii hin saalfatu of gammachiisuudha. Kaayyoon isaanii gooftummaa waaqayyo isaan irratti qabu giddugaleessan godhatan argitanii kunniin barsiisota sobduu akka ta'e macaan qulqulluun lafa nu kaara jechuudha. Ilaalaa rogatti. Warri adabaaf kaa'aman sun garuu akka bineensota waa yaadanii gargar hin baafne inni kun warra adabaaf kaa'aman warra gowwoota barsiisota sobaa kanneen jechuudha. Gargaartanii warra ufummaa giddu galeessa godhatan uf gammachuu qabu isaan warra adabaaf kaa'amanidha jechuudha. Isaan kunneen ammootu akka bineensota waa yaadanii gargar hin baafne warra uumamuu isaaniitiin dhabamuuf ajjeefamuufis dhalatanidha. Argitanii filannoo ofiitiin karoora waaqayyo baaseen ala warra ba'an warra yaada seexanaa wajjin baduudhaaf kaa'amanidha. Isaan kunniin barsiisota seeraa barsiisota sobaati jedhaa qofa yaada. Warra addunyaa dukkana keessa jiran jedhaan jiru. Barsiisota sobaati. Warra dhugaa keessa jirra jedhan maqaa dhugaa warra fayyadaman warra hammina keessa jira jechuudha. Wanta ofii isaaniitii hin hubanne maal godhu jedha hin arrabsu. Amma amala isaaniiti kun amala barsiisota sobduuti. Waan ofii isaaniitii hin hubanne maal godhu hin arrabsu. Ammallee maal jedhu namoonni yeroo baay'ee waan wayii mata duree ati kaafte yoo dubbisan hin hubanne ati maal taatee mallaqaan akkas taatee barumsa seexanaa maal jedhu ofii isaaniitu dubbii kana gargar baasuu hin dandeenye jedhaa. Barsiisota sobaati.
Amma dhumarratti kana hundayyuu waan tokkoon konkuluud goona waan ta'eef yaadannaa qaba. Dhagamma waan dubbisaa jiru kana hundayyuu. Barsiisota sobaa waan jedhutu walitti qaba waan ta'eef achirratti dubbii kenna guyyaa addaa kan xiyyeeffannee hin jiru jechuudha. Isaan kuma badiisa bineensota sanaatti baduuf jiru jechuudha. Akkanuma gatii jal'ina isaaniis jal'inni irratti hin raawwatama. Isaan guyyaa guutuu jireenya keessaa ba'aa jiraachuudhaan kajeellaa isaanii isa hamaa raawwachuutti hin gammadu jedha. Wanti isaan gammachiisu kajeellaa ofii isaanii raawwachuudha. Fedha ofii galmaan ga'uudha jechuudha. Yoo maallaqa argatan, yoo maqaa gaarii argatan, yoo namni kabaja addaa isaaniif kenne, yoo ulfina addaa argatan, kaayyoon guddaan isaanii kana jechuudha. Kaayyoon guddaan isaanii kana. Isaan kun warra kam jedhaa barsiisota sobaa jedha. Barnoota sobaa kan jedhu kanaan dhumarratti gulallaa barumsi dhugaa maalii kan jedhu ebalutu barsiisa. Namoonni baay'ee yeroo akkana kaasan maal godhu ofii isaanii iddoo gaarii of kaanii namoota biraa bileen gochuu barbaadu. Amma akkasitti miti kanan dhiyeessu. Nan ofii kiyya iddoo kana jira namoonni biraa akkas jedhee oduu dhiyeessa oduu hin taane barnoonni amalli kana jira barnoonni dhugaan maalii ka sobaa maalii ka jedhu laalleeti hundi keenya achi keessa ummadaallaa jechuudha. Yaadannaa qabadha. Kajeellaa isaanii isa hamaatti jireenya keessa ba'aa jiraachaa yeroo isin wajjin nyaatan isaan xurii fi mudaa isinitti ta'u jedha. Isaan xurii fi mudaa isinitti ta'u. Yeroo isin wajjin nyaatan. Ergaa kana booddeetti dhufu. Barnoota Kiristoosii warra hin qabanne dhufanii yoo isaan barsiisuu barbaadan mana keessanitti isan simatinaa. Isaan hin simatinaa jedha. Nagaayyuu isaan hin gaafatinaa jedha. Sababni isaa isin xureessu waan ta'eef. Kanaaf amma warra addaggee gadhiisiitti jiraatan warra gooftummaa waaqayyo isaan irraa qabu tuffatan barsiisota sobaa warra akka bineensaatti waan argan edda nama arrabsuutti afaan isaanii kan hin saalfanne waan isaanii hin galle kan arrabsan. Argaatani waan ofii hin hubanne kan arrabsan. Pirinsipilii nama arrabsuu kan jedhu pirinsipilii Kiristoos wajjin deemu keessa hin jiru. Yoo hin hubanne namni sun. Yoo hin hubanne akka itti barbaadetti namni sun dubbachuu danda'a. Ati garaa laafummaadhaan waan sii gale deebii kennuufi malee nama arrabsuu kan jedhu pirinsipilii Kiristoos keessa hin jiru. Isaan maal godhu? Waan ofii hin hubanne maal godhu? In arrabsu. Tole. Kajeellaa isaanii isaamaatti jireenya keessa ba'aa jiraachaa yeroo isin wajjin nyaatan isaan xurii mudaa isinitti ta'u jedha. 14. Ijji isaanii yeroo hundumaa hawwaan gara ejjituun ilaala. Ejji kun lamadha. Tokkoffaa ejja qaamaatii, lammaffaan immoo ejja hafuuraati. Ejja hafuuraa inni jennu waaqa tolfamaa duukaa, maallaqa duukaa, beekamtii duukaa yeroo hundaa ejji isaanii kaa'ee jechuudha. Iddoo itti beekamtiin argamu luuccatanii itti qajeelu. Iddoo itti maallaqni argamu iddoo itti tariitii waan addaa xiyyeeffannaa isaanii iddoo kana jechuudha. Cubbuu hojjechuu irraas aara hin galfatan. Namoota jabaatanii hin dhaabatin wallaalchisanii hiyyoo isaaniitti hin galfatu. Namoota maal hin godhin jabaatanii hin dhaabatin. Jabaatanii hin dhaabatin kan jedhu kun maalirra kan dhaabatan? Dhagaa isa jiraataa irra warra dhaabateetu dhaabateera jedhama. Warri kun wanoo warra cirracha irratti mana isaa ijaarateeru. Kan isaan kuffisan warra cirracha irratti ijaarameerudha jechuudha. Warra dhagaa irratti ijaarameeru garuu kuffisuu hin danda'an. Sababni isaa qilleensi qilleensa'ee roobni roobee lolaan lola'ee iddoo dhagaasuu hin danda'u. Isaan kunniin warra akka lolaatti lakkaa'amanidha jechuudha. Barnoota dogongoraa barsiisota sobaati jechuudha isaan. Ilaalaa qofa. Cubbuu hojjechuu irraas aara hin galfatan. Namoota jabaatanii hin dhaabatin wallaalchisanii hiyyoo isaaniitti hin galfatu. Hiyyoon isaanii jechuun barnoota dogongoraati. Warroota jabaatanii hin dhaabatin. Garaa sassatatti bare qabu. Garaa sassatatti bare qabu. Isaan warra abaarsa jala jiranidha. Kun waa'ee ormaati miti kan dubbataa obboloo tokko. Warra barsiisota sobdootaati kan dubbataa. Warra barnoota dogongoraa gooftummaa waaqayyo isaan irratti qabu amanamummaadhaan fudhachuu dhiisaniiti fedha ofii duukaa warra bu'anidha jechuudha kan dubbataa qofa. Yaadaan qabadhaa. Kanaaf namoota maal hin taane jedhaa asirratti. Leeta'ee haayilaayitii godhaa. Namoota jabaatanii hin dhaabne maal godhuu? Hin gufachiisu. Dhaabachuun murteessaadha jechuudha. Yeroo amma keessa jiru keessatti dhaabbannaa keenya adda baafachuu qabna jechuudha. Eeshi karaa isa qajeelaa dhiisanii karaa irraa kaataniif. Karaan inni qajeelaan inni kakuu moofaa keessatti karaa isa durii
isa ba'eessa sana gaafadhaa jedhame eenyunni Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti. Karaan dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaatti hin dhaqu jedha. Karaan inni dhugaan, karaan inni qajeelaan. Isaan immoo maal godhaniiru? Karaa isa qajeelaa dhiisanii karaa irraa kaataniiru. Kana jechuun barnoota Kiristoosii dhiisanii irraa kaataniiru. Dubbii dhugaa dhiisanii irraa kaataniiru. Kanaaf warri dhugaa kanarra dhaabatanii jiran hin gufatanii warri irraa kaatan kun ammootu namoota illee kiyyoo ofiitti galchuu namoonni isaan irraa kaakkisan kun ammootu namoota dhugaa irra hin dhaabannedha. Pointoota jala muraaru yaadannaa qabadhaa. Karaa Bala'aam ilmi Be'oor isa jal'ina hojjechuudhaan bu'aa argachuu jaallate irra bu'aniiru. By the way, Bala'aam maallaqa argachuu qofaaf saba Waaqaa abaaruudhaaf yaaluu isaa qofaa miti rakkina. Waaqayyoof aarsaa inni dhiyeessi hin jenne dhiyeessaa, nama inni dhiyeessi waliin hin jenneen dhiyeessaa, irra deddeebi'ee dubbii Waaqayyo isatti dubbate akka waan shakkeen irra deddeebi'aa gaafataa ture. Waaqayyo sabni kun eebbifama abaaruu hin dandeetti yoo jedhuun ammallee aarsaa dhiyeessaa deebi'aa gaafata. Sababni isaa waan garaa ofii barbaadu haga dhaguutti eegaa ture. Waaqayyo garuu waan inni dhaga'uu barbaadu hin taane waan ofii dubbachuu barbaadu itti dubbataa ture. Dhumarratti saba Waaqaa eessatti fite? Shiiximitti sabni Waaqaa kan inni dhumate Waaqa saba orma wajjin ejja raawwachuutti kan inni abaaruu hin dandeenye sabni Waaqaa ofii abaaree uffite jechuudha. Ejja. Karaa isa qajeelaa dhiisanii karaa irraa kaataniiru. Itti aansee maal jedha? Garuu inni irra daddarbaa isaatiif inni fatame harreen dubbachuu hin dandeenye sagalee namaatiin dubbattee maraattummaa raajichaa hambifte jedha. Amma waliigalatti gubbaa irra kan deemamaa waa'ee raajii sobduuti. Waa'ee namoota akka Bala'aam waldaa keessa oduu jiran saba Waaqayyoo irratti aboo oduu qaban fedha ofii duukaa warra bu'anii jechuudha. Gubbaa irraa kan dubbatamaa dhusa kanadha. Warra sagalee irraa jalqabnee warri addaggee jedhaman warri gooftummaa Waaqayyoo isaan irraa qabutti hin aman warri warra dhaabatanii hin jirre tobuudhaaf kiyyoo ofii keessa galchuudhaaf deeman ijjarratti warri xiyyeeffatan warra akka Bala'aam waldaa keessatti luba oduu jedhaman geggeessituu oduu jedhaman Waaqayyoo wajjin oduu jiran fedha ofii duukaa bu'aniidha jechuudha. Sababii kanaaf har'a waldaan qixa jijjiiramuu qabdutti qixa dammaquu qabdutti hin dammaqin jirti. Sababni isaa geggeessitoonni warroonni akka Bala'aam silaa saba Waaqayyoo haa eebbisaniif Waaqayyo kaa'ee fedha ofii duukaa waan bu'aaran. Adda baasee geggeessitoota yeroo jedhamu namoonni baay'een keessaa irratti xiyyeeffatanii luboota irratti. Luboota qofa miti. Anillee isinillee hundumti keessaniyyuu geggeessitoota. Sababni isaa Waaqayyoo luba mana mootummaa godhee nu filateera gaafa jedhu anallee isinillee filateera jechuudha. Anallee isinillee filateera jechuudha. Obboloota ko dubbiin kun dubbii of eeggannaaf yeroo xumuraa namni hundinuu itti nuuf ilaaluu qabudha. Dammaquu yeroo qabnu keessa jirra jechuudha. Akkasumaan yeroon dabarsuu qabnu hin jiru obboloota ko. Dammaquu qabnaa yeroo dammaqanidha. Yeroo dammaqanidha. Yeroo itti dhaabatanii of ilaalanidha. Namoonni dhaabbannaan isaanii dhugaa irratti dhagaa irratti dhaabbatin yeroo itti kufuuf caafee irra gaanii jiran keessa jiru obboloota ko. Garuu inni irra daddarbaa isaaniif garuu inni irra daddarbaa isaaniitiif inni fatee harreen dubbachuu hin dandeenye sagalee namaatiin dubbattee maraattummaa ol jettu. Ammallee mee waan akka harree dubbataa kana fa'a dhageeffadhaa. Obboloota ko hadhaa harreen kallattii garaagaraatiin dubbataa jirta. Hin dubbata jettee namni ati nenne jechuudha. Beekumsa qaba jettee namni ati nenne. Harreen dubbatteen beektu kanaan dura. Jaamummaan luba kanaa harree wajjin dubbataa ture. Amma harreen kanaan dura si didee beekaa. Kanaan dura waan akkanaa si godhee beekaa. Amma harreen jettutti. Inni garuu harree wajjin dubbataa ture. Baay'ee dammaquu dura ture. Lafa harreen dubbachuu jalqaba. Inni garuu hin dubbanne. Ammallee obboloota ko harreen maraatummaa nu haa oolchite. Harree jechuun harreen karaarra deemu miti. Namoota hin dubbatan jennee nuti hin eenye. Namoota karaa isaanii ergaan gara keenya dhufa jennee nuti hin eenye. Ergaa qabatanii gara keenya gaafa dhufan. Mee cadhinni haa dhageeffannu dhugaan dhugaa ta'uu isaa isuma barraa'ee nama madaallu. Abbaa dubbate irratti akka nu hundoo. Ebalu akkana dubbate ebalu no isan leave him. Garuu ergaan sun gara keenya gaafa dhufe dubbiin harreen dubbatte namicha maraatummaa dhoggite. Dubbiin mata duree kennaa inni guddaan lakkoofsa 17 bara jira. Isaan kunniin jedha. Isaan kun
warri gubbaarraa laalle kun raajonni sobduun kun warri fedha ofii duukaa bu'an warri kajeellaa ofii of gammachiisuu qofa giddu galeessa godhatan warri waldaa keessatti akka bal'aam luboota ta'an raajonni sobduun isaan kun akka burqituu bishaan hin qabneeti. Burqituudha garuu bishaan hin qaban. Tuqaalee kanneen lamaan irratti xiyyeeffannaa waan ta'eef ilaala. Akka hurrii bubbeen oofuutis. Duumessi dhufee bubbeen oofe taanaan rooba roobuu hin danda'u. Garuu duumessi dukkanaa'e gaafa jedhe rooba of keessaa qaba. Karaa biraatiin akka duumessa rooba hin qabne takka jedhu kana Ingiliffisa akkana jedha. These are whales without water, cloud that carried with a tempest. Kanaaf duumessa jedha. Duumessi qilleensi oofuuti. Iddoo dukkana limixii isaaniif kaa'ame jira jechuudha. Iddoon dukkanni limixiin isaaniif kaa'ame jira. Amma poointii lamaan kan irratti xiyyeeffanne. Inni jalqabaa burqituu bishaan hin qabne. Silaa burqituudha. Maqaan isaanii garuu bishaan hin qabu. Maal jechuudha isaan maqaa burqituu kana jedhu akkamitti argatan? Maqaa burqituu kana jedhu akkamitti argatan? Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:14 irraa macaan qulqulluun akkana jedha. Bishaan isa an kennuufiif jiru irraa in dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni an kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burquun taa'u ittiin jedha. Okay. Burqituu jedhaman taanaan burqaarraa dhuganiiru isaan illee burqutu isaaniif ta'a jechuudha. Warri kunniin garuu dhuganiiru ufiif garuu burqaa ta'uu hin dandeenye jechuudha. Burqituu jedhamu. Sababni isaa maal waan godhaniiruuf Kiristoosin irraa waan dhuganiiraniif burqituu jedhamu. Ofii isaaniitii garuu ittiin hin jiraanne waan ta'eef jireenyaan bahee mul'anne jechuudha. Inni kun maal waliin wal qabsiifne? Wangeela Yohaannis boqonnaa 15. Maal jedha Kiristoos? Damee anatti qabatee jiru. Ka ijaan godhanne hundumaa maal godha jedha? Nan muraa jedha. Amma ija godhachuun inni jennu kuni burquudha jechuudha. Burquun nuti burqinu maal inni? Dubbii dhugaa isaati. Dubbii dhugaa isaati. Dubbiin dhugaa nuti nyaannu, nuti dhunnu, nu keessaa burqaa ta'ee burquu danda'u qaba jechuudha. Barsiisonni sobaa kunniin yooma macaafa qulqulluu laga fedhan dubbisanii macaafa qulqulluu kan isaan dubbisaniif fedha ofii galmaan gaachuudhaaf malee kaayyoo ofii barbaadanitti kiyyoo ofii barbaadanitti nama naquudhaaf macaafa qulqulluu fayyadamu malee ittiin jiraatanii jireenyi kun namoota biraatiif jireenya warra ta'u miti jechuudha. Ilaala wantoota kana. So macaafni qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa 7 irratti maal jedhaa isinitti fakkaata? 7:37 irraa akkana jedha. Guyyaadhuma ayyaanicha guyyoota sana hundumaarra caalaa guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee sagalee ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhufu. Baay'ee pirinsipiliin Kiristoos hin bira dhaqu dhuganii ofii keenyaa taa'uu hin taane dhunnee nama biraatiif jiraachuu. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbatu jechuun boqonnaa 4:14 irratti akkuma jenne jechuudha. Yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa burqaa jedha. Burqaa jedha. Inni dubbii kana waa'ee afur qulqulluu warra isatti amanan fudhachuuf jiranii dubbate. Inni iddoo ulfina isaatti waan oliif fudhatamaniif afur qulqulluun ammayyuu isaaniif maal hin taane ture? Hin kennamne ture jedha. By the way, hin kennamne ture ka jedhu kun Kiristoos uduu isaan bira jiru iyyuu isaanii jedhaa afur qulqulluu fudhadhaa jedheeraan. Hin kennamne jedhu humna gargattaniif Yerusaalem baay'inaa isa jedhu sanii. Amma ammaatti maal argane jechuudha isaan? Humna arganne, humna ittiin wangeela waa'ee du'aa ka'uu Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa isa isaan dhaabe jechuudha baay'ee. Isa isaan dhaabe. Sirraa gara eenyu deemna jedhaniin. Si bira jira dubbiin jireenyaa. Ati tokkocha masii qulqulluu ilma Waaqayyoo akka taate beenneera jedhaniin. Kanatu isaan hin sochoone. Baay'ee warra dhaabanne hin sochoosuun kuffisu jennee jiru yeroo dubbannu warra hundee kanarra dhaabanne jechuudha. Warra hundee kanarra dhaabanne jechuudha karaa biraati. Isaanidha kan isaan kuffisuu danda'an. Isaanii lakkaawwan hunduma kuffisu jechuudha. Kanaaf ofii dhuunfatti dhaabachuu danda'u qabna. Pointi san booddee itti deebi'aa yaadannaa qabadha. So dubbiin garaa keenya keessaa burqu kun akkamitti hafuura qulqulluudhaan wal qabachuu danda'a? An burqaa hafuura qulqulluu ta'uu hin danda'a. Akka namoonni jedhan qaama akka abbaa yoo ta'e qaamni akka abbaa keessaa burquu danda'a. Waaqummaan obboloota tokko akkasumi dubbiin ani isin dubbadhe maali jedha Kiristoos yeroo dubbatu. Ingilee Yohaannis boqonnaa 7 oduu baadhe boqonnaa 63 irratti. Dubbiin ani isin dubbadhe kun hafuura jireenya. Hafuurri jiraachisa foon homaa dhimma hin baasu dubbiin isin dubbadhe kun hafuura jireenya jedha. Nuti burqaa kanaati ka ta'uu dandeenya. Burqaa kanaati ka ta'uu dandeenya.
Waa'ee kana waa'ee fuudhuu akka dubbate argine hin jenne jechuudha. So isaan kunniin warra burqituu bishaan hin qabne. Burqituu bishaan hin qabne. Maqaan isaanii burqituu wanti jedhamaniif karaa biraatiin Ibroota boqonnaa ja'a lakkoofsa afurratti warri ga'an yoo garagalanii jira. Warri ga'an yoo garagalan jechuun maal jechuudha? Argitanii? By the way, wanti fudhataarru kun hafuura isaa isa dhugaa dubbii isaa akka ta'e yoo nu hubanne nu keessaallee wanti ba'u waan biraati. Burqituu bishaan hin qabne kan jedhamu bishaan qulqulluu kan taane hundinuu yoo fakkeenyaaf bishaan xuraanillee kan ba'u ta'e bishaan hin qabu. Bishaan kan barbaadamu qulqulluu dhugaatiif waan barbaadaniif ta'u waan ta'eef jechuudha. Karaa biraatiin macaafni qulqulluun Hisqeel irratti waa'ee kana maal jedhee dubbataara. Hisqeel boqonnaa 34 irratti isaan kunneen jedha. Ofii isaaniitii dhuganii isaaf elukaan maal godhan jedha. Xureessanii jedha. Eeshi, mee macaafa qulqulluu irraa laallu. 17 irraa Waaqayyo gooftaan kun ani isin hoolota koo gidduutti korbeeyyii hoolaaf korbeeyyii re'itti gidduutti nan farada. Isin marga gaarii dheeduun isinitti xinnaannaan waa'ee geggeessitoota kan dubbataara. Karaa biraatiin barsiisota sobduu jechuudha. Marga gaarii dheeduun isinitti xinnaannaan isaaf miilaan lafatti dhidhiittu. Bishaan isa qulqulluu dhuguun isinitti xinnaannaan isaaf immoo miila keessanii ejjettanii booressitu ture. Hoolonni koo immoo isa isin miila keessaniin lafatti dhidhiittanii dheedu, isa isin miila keessaniin keessa ejjettanii booressitanii dhugu jedha. Amma namoonni waraanatti ba'anii warra akka Geediyoon keessaa, waraanni Geediyoon dhumarratti warra sodaatan dachaa jedhameeni, dhumarratti akka isaan bishaan itti dhugan laalaatii gargar qoodi jedhameen. Gareen waraanaaf ba'ee warra harka isaaniitiin bishaan dhugee. Warri harka isaaniitiin bishaan dhugani tokkoffaa kuttaaluudhaaf siquudhaaf qophaa'uudhaan jilbiiffatanii uggatanii jiran. Lammaffaan bishaanichi booraa ta'uu danda'a keessa laalaa warra dhugani. Adhallee waan dhunnu waan dubbifnu laalaan goonu taanaan badiinsi dhiyootti dhufu. Waraana irratti hirmaachuu hin dandeenyu jechuudha. Booreera waan ta'eef. Kanaafi akka burqituu bishaan hin qabnee ka jedhu isa kana jechuudha. Dameedha ofii kiristoositti maxxanneerra warra jedhan warra ofii isaaniitii garuu ijaan godhanne dhumarratti maal ta'uudhaaf kan qophaa'edha jedhaara. Muramuudhaaf warra qophaa'e. Isaan kanneen macaafni qulqulluun maal jedhaani? Barsiisota sobduu warra gadhiisitti jiraatan addaggee jedha. Tole. Tuqaanni lammaffaan akka hurrii bubbeen oofuuti. Duumessa jedha Ingiliffii yeroo dubbatu. Fakkeenyaaf jechuma kana Amaariffarraa yeroo laalle lammaffaa Phexros jechitana qofa laallee achi isirratti waa dubbannee gara xumuraatti fiduudhaaf yaalla. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irraa akkana jedha. ድቅድቅ ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀላችሁ እነዚህ ውሃ የሌለባችሁ ምንጮች በአውሎ ንፋስ የተነዱ ዳመናዎች ናቸው። በአውሎ ንፋስ የተነዱ ምኖች ናቸው? ዳመናዎች። ገራ ብራቲን ዱሜሳ ኢሌንሳን ኦፈሙ ጀቹ ኦኬ ዱሜሳ ሰየዱ ከነ ጀልቀባ አመለሜ kallattiidhaan rooba wajjin afur qulqulluu wajjin akka inni ol qabatu ammallee alaallu. Zakkaariyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraa akkana jedha. Bokkaa ji'a birraa akka isinii kennuu fi Waaqayyoon kadhadhaa. Bokkaa ji'a birraa akka isinii kennuuf Waaqayyoon kadhadhaa. Isatu duumessa bokkaa of keessaa qabu. Duumessa bokkaa of keessaa qabu. Kanaaf amma bokkaan kan roobu duumessa keessaa jedhu. Duumessi macaafa qulqulluu keessatti ergamootatti fakkeeffama. Ergamoonni immoo ergamoota isa Waaqarraa ergaman angels messengers we ourselves. Akkamitti akka dubbii kanneen bakka bu'u ilaalla. Kanaaf Waaqayyo kadhadhaa. Isatti duumessa bokkaa of keessaa qabu. Bokkaa tiifuu namootaaf ergee tiifuu naa qabadhaa. Ergee waan hundumaaf wanta hundumaaf lafti biqiltuu biqilchee akka lalisu godha jedha. Kanaaf amma duumessi kun maal of keessaa qaba? Bokkaa of keessaa qaba.
Duumessi kun tiifuu of keessaa qaba. Amma duumessa tiifuu wajjin qabadhaatii gara Mikiyaas adeemnume. Mikiyaas boqonnaa 5:7. Akkana jedha 5:7 irratti. Ijoollee Yaaqoob keessaa warri hafanii saba baay'ee gidduutti akka fixeensa Waaqayyo biraa dhufuutti akka tiifuu biqiltuu irratti roobuus hin ta'u nama sodaatanii nama naddatanii ijoollee nama sabdiin godhatan. Nama maal laalla? Duumessa kan jedhu jalqaba ilaalle duumessi bokkaa of keessaa qaba. Bokkaan kun ammoo tiifuu biqiltuu irratti roobee biqiltuun akka biqiltu godha. So mana Yaaqoob keessaa ijoolleen hafan haftuu warri jedhaman akkam jedhaan akka fixeensa Waaqa biraa dhufu akka biqiltuu tiifuu biqiltuu irratti roobus hin ta'u jedha. So dubbii hafuuraatiif maddi ijoollee ergaa kana qabatanii deemanidha jechuudha. Karaa biraatiin dooktorii dhugaatii warra deemanidha jechuudha. Warri kun garuu duumessa qilleensi oofudha. Karaa biraatiin macaafni qulqulluun akkana jedha. Efesoon boqonnaa 4:14 irraa egaanuu isichi ijoollee dhahaan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota axaartotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamu fudhatan hin taanu jedha. Qilleensa asii achi ofumaan ni jechuudha. Barsiisa namoota axaartotaati jechuudha. Kanaaf amma warri barsiisota sobaa jedhaman kunniin namoota barnoota dogongoraatiin asii achi dhaamudha. Karaa biraatiin ofii isaaniitiin illee warra dhaabanne namoota dhaabanne illee warra kuffisanii jechuudha. Amma eessarra jirraadha ofii keenya nama ofaa gaafannu hundi keenya iyyuu. Amala kana erga laallee kaaniin booddee bazeetu qaalee hedduudha kan laallee viidiyoo kana odeeffata irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa isin mijata. Kanaaf har'aaniif isin tokkoffaa dhaabachuu keenya dabaafachuu qabna jechuudha. Hundee irratti dhaabanne dabaafachuu qabna. Sababni isaa isaan kan kuffisan warra rogatti hin dhaabanne waan ta'eef. Warra rogatti hin dhaabanne waan ta'eef. Lammaffaa waan isaaniif hin galle warra arrabsanidha gareen kun. Nuti amma maal gochuu qabnu? Waan nuuf hin galle macaafa qulqulluun teennee adda baasuu qabnu. Arrabsuu hin qabnu. Warroon namoonni kunniin warra Waaqayyo gooftummaa isaan irratti hin qabne. Nuti garuu Waaqayyo gooftummaa nurratti qaba. Wanti inni jedhe dhugaadha. Ibsa biraan barbaada. Macaafni qulqulluun macaafa qulqulluun ibsa jechuudha. Yoodhuma macaafni qulqulluun illee nuun galle macaafni qulqulluun macaafa qulqulluu haa ibsuuf eenna malee loojikii namoota duukaa deemuu hin qabne. Amma maalidha jenneera? Barnoota gammaa gubbaatti ilaalle kennee barnoota mormituu kiristiyoosii yookaan ammoo barnoota maali jenneera? Barsiisa sobaati jenneera. Barsiisa sobaati jenneera. Amala kana macaafa qulqulluu ilaallee dhumarratti barnoonni sobaa kun maal akka of keessa qabu waan salphaan ilaallee hundi keenya barnoota kanaan of madaala. Tokkoffaa maalirra dhaabachuu qabna? Maalirra dhaabachuu qabna? Barsiisa sobaa kanaan ala akka ta'uu dandeenyu maali? Barsiisonni sobaa warra maal barsiisanidha? Macaafni qulqulluun keenya gabaabsee ammallee konkluuzinii tokko walitti qabnee deemna. Ergaa Yohaannis tokkoffaa lammaffaa jechuudha. Isa lammaffaa boqonnaa 1:8 yoo dubbifnu of eeggadhaa. Minnaa guutuu akka argattaniif. Kanaa achi inni itti dadhabda hundinuu sun duraa badaa jedha. Of eeggadhaa. Warra dhaabanne kuffisuu jenneerraa amma maal jedhaara kun? Of eeggadhaa. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee karaa darbee barsiisu Waaqayyoon of biraan qabu. Waaqayyoon of biraan qabu. Barsiisonni sobaa warra barnoota Kiristoos hin barsiifnedha jechuudha. Inni barsiisichetti barumsa Kiristoositti qabamee jiraatu abbaa ilma subbiraa qaba. Okay, tokkummaan keessa maal wajjin? Yohaannis kan jedhaaru tokkummaan keenya abbaa fi ilma wajjin jedhaaru. Warra kana qofa kan dhaabachuu danda'u. By the way, hundeen waldaa kiyya asirratti jaaladha Kiristoos jedhe Kiristoos ilma waaqa jiraataatti kan jedhudha. Abbaa fi ilma jechuudha. Argitanii? Namoonni hundee kanarra dhaabanne tokkoffaa barsiisa sobaati. Isaan illee kan kuffisan warra akka ofiin dhaabannedha. Warri dhaabatan asii achi wanti socho'an hin jiru. Isin xureessuu jenneerra gubbaa irratti Phexros irra yeroo ilaalu. Warroonni akkasii kun warra maal godhanidha? Warra isin xureessanidha jenneerra. Maal yoo godhan nu xureessu? Namoonni barsiisa kana fudhan tokkummaa abbaa fi ilma wajjin warri qabne jechuudha. Isin barsiisuuf yoo dhufan garuu mana keessanitti isaan simatinaa. Nagaa isaan hin gaafatinaa. Namni nagaa isaan gaafatu hojii hamaa isa isaan hojjetee hirmaachuu isaanii. Hojii hamaatti hirmaachuu isaanii maal ta'u jechuudha? Waliin xuraa jechuudha karaa biraati. Waliin xuraa jechuudha. So barumsi nuti dhageeffannu adda baasuu qabna jechuudha. Kanaaf warroonni kunniin warra burkutuu bishaan hin qabnedha. Warra maal hin qabne duumessa qilleensa oofudha. Barnoota dogongoraatti warra oofamanidha jechuudha. Duumessa jedheera silaa Waaqayyo karaa isaanii maal gochuudhaaf? Rooba roobuudhaaf. Karaa isaanii maal kennuudhaaf? Hafuura ofii kennuudhaaf. Karaa isaanii maal kennuudhaaf? Dubbii ofii kennuudhaaf.
Dubbiin isin dubbadha hafuuras jireenya jenneera waan ta'eef tiifuu karaa isaanii kennuudhaaf haftuu Yaaqoob warra jedhaman jechuudha. This is a message. Ergaan keessa jirru yeroon isa dhumaatti ergaan amma nuti qabnu isa kanadha jechuudha. Kanaaf dhugaa kanarratti dhaabannee dhugaan dhugaa sobaan soba jedhaa warra dhufaatii ilma waaqayyoo ariifachiisu akka ta'an warra barnoota sobaatiin asii achi raafamne warra dhugaa irratti dhaabatan warra ofiillee dongore namoota biraallee dogongora jalaa warra baasan akka ta'an waaqayyo kan dhageenya nuuf haa eebbisu warri dhageettan immoo akkuma bala'aam maraatummaa badii tarii waaqayyo karaa isin hin eenneen karaa nuti hin eenneen nu oolcha waan ta'eef mee wama hin dubbate jenneen tilmaamne harre mallee ta'aa dhageeffannu namootuma nu tariiti nu dubbatan jennee expecting goone illaa dhageeffannu dubbii arrabsuu caalaa waan nuun galle arrabsuu caalaa gatteenni dhugaa dubbii waaqayyootiin addaa baafnu. Kana goonee dhugaa sobaan soba irra jedhan akka ta'an waaqayyo kan dhageenya nuuf haa eebbisu kadhata goonee sagantaa qabnu goolama. Yaa isa hundumaa gararraa jiraattu waaqayyo abbaa keenya. Ergaa ittiin ganama kana gara keenya dhufteef galanni si haa ga'u. Naafillee barnoota, obboloota kootiifillee barnoota, waan haaraa nu barsiifte. Dhugaadha. Dhaabannee hundi keenyayyuu dhugaa kanaan akka of madaalluuf. Anillee akka of madaaluuf. Hundi keenyayyuu maalirra jirra maalirra dhaabannee akka of madaalluuf waa garraati nu gargaari. Adaraa akka hin kufneef. Dhagaarra dhaabachuu qabnurra dhaabachuu akka qabnu. Waan nuun galle akka hin arrabsine. Fedha keenya duukaa akka hin buune. Gooftummaatiin irratti qabduuf iddoo akka laanu. Dubbii ati jetteen situ jedhe akka jechuu dandeenyu. Nama akka dhageeffan. Kuma duuka buutonni jedhan. Eenyu dhageeffanna jedhan. Illee bara dhumaaf sodaachisaa kana keessatti isin dhageeffannu waaqayyoon dhageeffanna jedhaa. Wadhaansoo nutti dhufu hundumaa jaalalaan jala dhaabataa. Warra xumuraan akka taanuuf ati nu gargaari. Afaan yeroo keenya irratti ati moo'ii yaadhaa eebba kee keessa nu oolchi. Dubbii dhageenyeef galanni si haa ga'u. Maqaa gooftaa Kiristoos kadhanna abbaa. Ameen.